My name is Abdurrahman Kesam from Kesan School of Language. Today I'm gonna tell you the psychology of language. Har'antana kan isinitti muudha yookaan immoo ilaaluudha deemnu psychology afaanii ka jedhu ilaallaa jechuudha. Keessattuu hima lama ijoo ilaalla maaliif afaan Ingiliffaa afaan addunyaa yookaan mootiyyuu afaan waliigalaa maaliif ta'e jenne ilaalla. Inni lammata mootiyyuu afaan Ingiliffaa biyya keenya keessatti ta'e biyya Afrikaa tokko keessatti akkasumallee biyyoota Awurooppaa keessatti illee biyyoota ardii Arabaa keessatti illee ta'uu danda'a. Kafaltiidhaan maaf baratama akka afaaniitti kafalame maaliif baratama ka ilaallu jennee kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti afaan Ingiliffaa maaliif afaan addunyaa ta'e ka jedhu ilaallaa jechuudha. Jalqaba akka afaaniitti afaan hunduuyyuu wal qixa jechuudha. Afaan hunduu wal qixa. Kan itti wal caalu qabiyyee jechootaatiin wal caaluu danda'a. Jalqaba irratti qabiyyee jechootaatiin wal caala. Hiika hedduu qabaachuu danda'a afaan tokko. Inni lammataa mootuyyuu akkuma afaan Ingiliffaa afaan barnootaa ta'e afaan kaawwanii olitti ilaallamee kaawwan caala jedhamee yaadameeti jechoota inni qaburraa ka'uudhaan jechuudha. Afaan akkuma beektan ka ni du'aa, ni dhalatas, ni guddatas jedhu miti. Fakkeenyaaf afaan ni dhalata yoo jennu dur keessattuu zabana afaan xinnaan jiru afaanonni garagaraa walitti dhufanii kan kanarraa fudhachuudhaan kan garee biraarraa yookaan mootuyyuu maatii biraarraa fudhachuudhaan afaan biraan mootuyyuu maatii biraarraa fudhachuudhaan walitti fidanii afaan uumuu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Ingiliffaatu Laatin irraa fudhatee jira, Faransaay irraa fudhatee jira, Jarman irraa fudhatee jechoota afaanota biraarraa fudhatee walitti dhufe afaan Ingiliffaa jedhamee uumamaa jechuudha. Akkasumallee ni bada afaan. Ni bada yogguu jennu yeroo dubbataan isaa dhabame afaan kabaduu jechuudha. Kanaafuu afaan dubbataa dhabe ka jennuun yookaan mootuyyuu namni isa dubbatu sun dhabame yoo jedhamu afaan sun du'e jedhama. Kanaafuu gara yaada keenyaatti yogguu deebinu mootuyyuu afaan Ingiliffaa akka seenaan ibsutti afaan addunyaa ta'ee kan inni lafa taa'eef afaan biraa caalee miti yookaan immoo guddinaan afaan biraa caalee miti. Mee guddina isaatu yoo laalle jecha afaan Ingiliffaa tokko hiika 8 qaba jedhan jalqabni isaa jechuudha. Hiika 8 sanaa olis qabaachuu danda'a, sanaa gadis qabaachuu danda'a. Garuu minimum jiddu galeessi isaa 8 jedhan. Hiikni tokko jechi tokko hiika 8 yookaan immoo wordii isa fakkaatu 8 qabaataa jedhan. Kan isa fakkaatu 8. Kanaafuu afaan kun afaan kaawwan yoo wal bira qabnu kamtu caala jennee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa ilaallu. Afaan Arabiffaa akka afaan Arabiffaas afaan baay'ee guddaa. Jechi tokko hiika 30 ol qabaa jedhan. Hiika jalqabaa jiraate hiikni jalqabaa kun jechoota isa fakkaatu jecha wal fakkaataa 30 ol qabaa jedhan. Kan Ingiliffaa meeqa qaba jennee 8 qaba jenna. Kan Arabiffaa immoo 30. 30 kun dhaabbataa miti. Achii gadis achii olis ta'uu danda'a. Ingiliffis 8 olii ta'uu danda'a jechuudha. Wanta hanga ammaa kaayame irraa kaanii kan ilaalaa jiru. Kanaafuu qabiyyeen afaanichaa kana afaan kana lamaanitti baay'ee kan dhiyaatu hin jiru akka afaan Faransaay yookaan Jarman kun dhiyaachuu danda'a. Dubbataa baay'ina namaatiin jechaa hin jiru. Dubbataa baay'ina namaatiin wanta biraati. Sun afaan Mandariinaati akka saayinsiin jedhutti. Kanaafuu afaan Ingiliffaa kun filatamee maaliifi afaan addunyaa ta'uu qofaa miti. Keessattuu Itoophiyaa biyya keenya keessatti namoonni afaan Ingiliffaa dubbachuudhaaf baay'ee afaan kaawwanirra hawwii qabu. Akkasumallee kafaltii kafalanii baasii baasanii barachuu jiran. Qaaliidha jechuun maaliif ta'uu danda'a jennee haa ilaallu. Jalqaba irratti afaan Ingiliffaa kun afaan addunyaa kan ta'eef yeroo sirna gita bittaa yookaan immoo colonization jennuun kan barri colonization warra Ingiliz gara Afrikaa weeraranii biyyoota hedduudha kan isaan qabatan. Qabannaa yeroo sanaatiin erga biyyoota hedduu kolonii isaanii jala galchanii afaan isaaniitis yeroo sana impose yookaan immoo yeroo sana akka baratan taasisan biyyoota Afrikaa hedduu keessattuu. Kana biyyoonni Afrikaa illee hedduun afaan Ingiliffaa akka afaan official language yookaan immoo afaan mootummaa biyyoolessa isaaniitti kan dubbatan hedduu jira. Biyyoota Afrikaa hedduu biyya alaas biyyoota gurguddaa
sababa koloniitiin kan qabatanii afaan Ingiliffaa barsiisanii achumaan afaan san uummanni fudhatee ofitti hambisee kanaan babal'ate afaan Ingiliffaa addunyaa kana guutuu irratti jechuudha. Inni lammaffaa mootuyyuu yeroo qorannoo gaggeessanu afaan Arabiffaa fi afaan Ingiliffaa kun kamtu caala kan jedhamu afaan Arabiffaatu caala. Afaan Arabiffaatu caala. Sila afaan Arabiffaa kun afaan waliigala addunyaa ta'a ture. Maaliif jennaan afaan amantiiti. Amantii musliimaati. Amantii musliimaa mootuyyuu hanga dhibbamaa ture namni kamuu ni beeka. Afaan amantii musliimaa wanna ta'eef afaan amantiiti wanna ta'eef isa achumatti gatamee sadarkaa lammaffaarra akkas jiran fakkaata akkas ka'an. Afaan Ingiliffaa sadarkaa tokkoffaarra akka ta'u taasifamee afaan waliigala addunyaa godhanii jechuudha. Sababa maali? Sababa koloniitiin biyyoota hedduu koloneeffatan. Inni biraa mootuyyuu afaan Ingiliffaa kun afaan waliigalaa addunyaa kan ta'e akka seenan lafa kaa'utti jaarraa 20ffaa keessa afaan addunyaa kan ta'e jaarraa 20ffaa keessa bakka itti mirkanaa'e jechuudha. Kanaaf biyya keenya keessattuu kafallee wiirtuu seentariitti barachuu jira. Maaliif barnoota gahaa miti baay'ee namni barnoota idilee tokko jedhee jalqabee yuunivarsiitii seenee achi gabbee Ingiliffaan dubbata jechuun kijibuu yoo taate malee ulfaata. Sanuu language seentarii seenanii jajjabaatanii karaa ittiin baratanii wanta tokkorra gahan. Garuutuyyuu akka seenaa afaaniitti osoo danda'ame afaan ofiitiin hanga sadarkaa yuunivarsiitii baratanii baay'ee bareeda. Afaan Ingiliffaa akka laangujiitti dubbachuu hin dandeessa. Qorannoo hedduu gaggeessuuf, argama hedduu argamsiisuuf, afaan keetiin hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti osoo barattee hubannoon caalatti argamaa jechuudha. Maaliif qorannoon tokko barataan doktora baratu tokko hanga sadarkaa yuunivarsiitiitti doktoreetii isaa ka baratu Ingiliffaa yoo barate gaafa achii bahu afaan Ingiliffaa osoo dubbadhu jetteeni hin dubbatu. Kun waliigalaa jechuudha. Maalidhaafi kan inni barate memorize yookaan immoo shamaddaduu isa jedhamu kana qabattu sammuutti qabachuu wantuma Ingiliffaan jedhame san sammuutti qabatee qormaata sana qoramee sadarkaa doktoreetii gahe malee hubannoo waa'ee guutuu saayinsii hubachuudhaaf afaan ofiitiin osoo baratanii baay'ee understand gochuudhaaf nama gargaara. Baay'ee hubachuudhaaf. Gatii kana ta'eef afaan Ingiliffaa erga afaan addunyaa ta'ee lafa kaa'amee murtaa'ee jaarraa 20ffaa keessa jennee jirra. Sababni inni afaan addunyaa ittiin ta'eefillee sababa sirna kolonii babal'ifannaa warri British biyyoota hedduu wareeraniin irraayi. Kanaaf biyya keenya keessatti illee afaan Ingiliffaa akka afaan hunda caalutti ilaalama. Garuutuyyuu wanti kun sirrii akka hin taane hubachuu qabna. Afaan hunduyyuu akka afaanitti qixaa hunduyyuu ni uumama afaan ni guddataas ni du'aas. Kanaafuu karaa salphaadhaan ilaaluu dandeenya. Namni mootuyyuu afaan Ingiliffaa dubbachuudhaaf cinqamuun hin barbaachistu jechuudha. Afaan danda'uun gaariidha. Afaan kamuu osoo danda'anii baay'ee gaariidha. Akka qorannoon tokko jedhutti namni afaan 3 ol dubbatu jedha. Namni afaan 3 ol danda'ee dubbatu fayyaa sammuu argataa jedha. Yookaan immoo miirri sammuu isaa gammachuu qaba yookaan immoo ni gammadaa jedha. Kanaafuu afaan danda'uun gaariidha. Nullee afaan hundayyuu jabaannu isin jedha. Afaan Ingiliffaas ka erga afaan waliigala addunyaa ta'e addunyaa kana wal qunnamu yookaan immoo yaada addunyaa kana beekuudhaaf addunyaa kana walitti dhufnee tokkichoomuudhaaf yookaan yaada addunyaan tun dabarsitu ilaaluudhaaf teeknooloojii dhufu wajjin update taanee deemuudhaaf afaan Ingiliffaa tana beekuun barbaachisaadha malee afaan Ingiliffaa afaan kaawwan hunda ni caala yookaan immoo afaan Ingiliffaa afaan waaqarraa dhufee muudame jennee ilaaluu akka hin qabne. Salphaadhumatti Ingiliffa beekuun addunyaan akka tokko taanu nu taasisa. Teeknooloojii jiru kana afaan Ingiliffaatiin bahaa jira wanta ta'e isa wajjin akka deemnu nu taasisa. Akkasumallee addunyaa kanarratti wanna karaa salphaan dabarfachuu barbaanne akka dabarfannu nu taasisa. Biyya keenyatti mootuyyuu barnoota akaadaamiitillee baay'ee nu gargaara. Qorannoo hedduu ittiin gaggeessinaa jechuudha. Kanaafuu afaan karaa tokkoon fakkeenyaaf osoo afaan dubbataa gaarii taate biizinasas ittiin argatta jechuudha. Ittis gammaddaa nama hedduu wajjin wal qunnamtii goota yookaan immoo haasaa wal jijjiirtaa jechuudha. Kanaaf afaan Ingiliffaa afaan addunyaa ta'uunsa namoonni hedduun akka wal beekan yookaan immoo akka wal argan taasisee jira jechuudha. Kanaafuu addunyaan afaan tokko godhachuun baay'ee gaariidha kan namatti tolu. Nus afaan keenya
kajennu guddisuu ni danda'ama. Baay'ee guddisuu dandeenya jechuudha. Karaan ittiin guddatu ingidihi ifam hundi keessanuutu beektu. Sanarratti jajjabaadhaa isiniin jedha. Kanaafuu afaan Ingiliffaa akka afaan biraa caalu yookaan immoo akka afaan addaa wayii ta'etti ilaaluun gaarii miti. Isa barachuuf illee cinqamoo osoo hin taane hanga danda'aman yaalutu barbaachisaadha. Kanaasumarratti goolabaa galatooma.